fayyadamtu jechuudha. Tokkoon qabaa tokkoon gaddisaa dhugaa rabbii foolii isaallee akka ittiin namatti tolu. Yeroo akkas gootanii dibattan jechuudha akka ajaa'ibaatti rifeensi keessan haphatee bakka haala bareedaa ta'e rifeensi keessan akkasitti isin jijjiirama guddaa yeroo gabaabaa keessatti rifeensi keessan jechuudha yeroo gabaabduu keessatti jijjiirama guddaa argisiisu. Zayitii ajaa'ibaa jechuudha. Zayitiin isaatillee infurdataa miti. Akka ittiinillee nama maradu jechuudha. Mana keenya keessatti hojjetan Yooyyaa harka fuunee jaallatamtoota akkasumas kabajamtoota maatii chaayinaal Abeeloof nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtan golaaf mandara jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota kiyya akkasumallee obboloota amantaa biraa taatan nagaan isiniif haa ta'u. Lafa jirtanitti isiniin jechuun jaalladha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha Abeeloof mana keenya keessatti jechuudha. Zayitii keemikaalarraa firii ta'e ofii keenya hojjetanne itti fayyadamne rifeensa keenya haala bayeessa yookiin immoo haala gaariitiin kunuunfachuu dandeenyu isiniif qabadhee dhufee jira. Egaa warri immoo har'areef gara chaayinaal Abeeloof dhuftan laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Yoo laayik, sheer, sabskiraayib laayikiin keessanii fi sheerii sabskraayibiin keessan immoo anaan akkana jajjabeessu na taasisa jechuudha. So kanaaf iyyuu akka isin laayik gootan hin barbaada jechuudha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha waa'ee rifeensaa irratti isinii qaba'ee fiitiin jira. Rifeensa keenya mana keenya keessatti haala ittiin kunuunfachuu dandeenyu jechuudha. Ani yeroo hundumaa rifeensa kiyya mana keenya keessatti kunuunfadha. Egaa zayitii ani mana keessatti hojjetadha malee ispeeshaal baay'ee moor shooppii irraan bitu yookiin immoo onlaayinii irraan bitu jechuudha. Maaliif keemikaala baay'ata. Keemikaalli immoo rifeensa keenya miidha waan ta'eef jechuudha. Egaa hordoftootaa fi jaallatamtoota kiyyaa dhugaa dubbachuuf baay'ee natti tola jechuudha. Zayitii mana keessatti hojjechuun zayitii ani hojjetadhu immoo na wajjiniin ta'a. Waliin deemnee waliin ejjennee itti fayyadamna. Turtii gaarii na faana taasisaa wajjin ejjenna jechuudha. Yeroo gara hojii isaatti gallu piroosesoota anaan na barbaachisan har'a mana keenya keessatti zayitii ajaa'ibaa hojjetachuudhaaf kan ani har'a itti fayyadame. Kuno walakkaama zinjibila jechuudha. Zinjibila baay'een keessan akka beektan nan beeka. Zinjibila fireeshiidha. Akkasumallee immoo avokaadoodha jechuudha. Avokaadoo hanga barbaadan aga rifeensa keessanii ani avokaadoo 3 xixiqqaadha waan ta'eef avokaadoo 3 qopheeffadhe. Lama tokkos qopheeffachuu ni dandeessu. Akkasumallee immoo qurunfullii yeroo hundumaa rifeensa kiyyarraa abuu hin barbaadu jechuudha. Baay'ee hin barbaada. Qurunfullii hedduu jaaladha waan ta'eef kunoo kana jechuudha. Warreen kana hundumaa irraa quncisee bareecheetiin walitti deebinaa na wajjiniin faqeetiin jira jechuudha. Maaliin faqaffaqee ani kanaatiin faqaffaqame kana faqaffaqee kanatti fayyadamuu barbaada jechuudha. Akka inni fireensaa diqiqqina jalaan jennee fi zinjibilallee avokaadoollee jechuudha. Avokaadoon kiyya baay'ee bishaatee jira. Yaani moor ibin baay'ee bishaateera. Kanaaf jeen firee lama qofatti fayyadame jechuudha. Waanuma qabdanitti fayyadamuu dandeessu. Zayitiin anaan na barbaachisu immoo kunoo organic extra virgin olive oilidha jechuudha. Olive oilii yookiin immoo zayituunii isa jedhamu jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa kallattumaan maal gootu seetanii kanan sadansaatu as naqattu jechuudha. Kanatti naqtu qurunfullii yeroo hundumaa akkana fayyadu hedduu natti tola jechuudha. Qurunfullii baay'ee tokko natti tola yeroo hundaa rifeensa kiyya keessatti itti fayyadamuun jaaladha jechuudha. Egaa zayitii keessan asumaan itti naqtu. Yoo barbaadan kokonaat ooyilii waan zayitii mana keessaa qabdan zayitii bittanis bakkeerra wanti hundumaa wanti gochuu ni dandeessu jechuudha. Ani kanatti gochuu barbaada. Baay'ee miti moor baay'ee hin barbaadu waan ta'eef jechuudha. Kun haguma kan danfisa jechuudha. Zayitii xiqqoo ittiin dabala. Zayitiin kiyya gahaa miti waan ta'eef ammallee olive oilii matti dabala jechuudha. Inni sun na jalaa umee jira xiqqoo itti dabala kan xinnoo ishee jechuudha. Baay'ee miti. Tokkuma yaani qodaa isaatu adda malee tokkuma jechuudha. Naachuraali virginii inni kunillee akkasuma jechuudha. Orgaanikii tokkuma yaa'u ani immoo kanan barbaade waan ta'eef na wajjiniin ta'a. Amma baay'atee jira jechuudha zayitiinsa. Ala kanaan na hordofu. Amma kunoo qabbanarra keenye jechuudha.
walumaan tolchine bulcheessine jechuudha. Hanga zayitiin isaa kun irraa nu ba'utti tolchitanii bulcheessitu. Zayitoonni kun hanga wal nyaatanitti jechuudha. Turtii gaarii nafaana taasisa. Kunoo akka ajaa'ibaa kanatti jechuudha. Zayitii ajaa'iba. Zayitii bareeda naa ba'aa jira jechuudha. Kunoo haala kanaan akkasitti hileen hammanni cikcik jedhee tik anta fattakameetiin sirriitti zayitiin isaa nu ba'utti jechuudha. Haaluma kanaan bulcheessitu. Haaluma kanaan jechuudha. Amma ga'e bakka. Saa'itii walakkaa yookiin immoo daqiiqaa 30 guutuu irra turse jechuudhaan. Daqiiqaa 30 guutuun irra turse jechuudha. Haaluma kanaan bulcheessitu. Isinillee baay'ee bareedee jira jechuudha. Amma ga'ee jira nan cufa jechuudha. Calalee walumaan ilaalla. Zayitiin kiyya maal akka fakkaatu egaa wanta fooxaa akka kanaa nan qaba. Erga akkas gootanii fooxaan calaltu jechuudha. Gingishaatiinis calaluu dandeessu. Badaan qabatu habba yookiin immoo firee waan ta'eef badaan qabatu jechuudha. Kana fakkaata. Cinnaaqee salaana. Waan fakkaatu argitanii baay'ee namatti tola jechuudha. Galchee yoo isin agarsiise jechuudha. Waaw. Zayitiin kiyya ajaa'iba bareeda dhugaa dubbachuuf zayitii ajaa'ibaa kana naa ta'eeti naa bareedeetiin jira jechuudha. Kun immoo laala fireesaa jechuudha. Fireesaa hundi isaatti sirriitti naa ta'eetiin jira jechuudha. Khalaas amma qodaa kanatti naqadheetii walitti deebina. Harki koo tokko waan ta'eef jechuudha. Zayitiin kiyya kana fakkaateetiin jira. Itti fayyadama isaallee walumaan ilaalla. Hedduu bareeda, hedduu namatti tola. Wajjumaan ilaalla jechuudha. Itti xaqqamamu yookiin itti fayyadamuun isaas walumaan ilaalla. Amma deebi'ee ofeetiin jira jechuudha. Egaa zayitiin kiyya kunoo kana fakkaata. Waliin ejjennee ilaallee ufnee jirra. Namni kamillee wantoota mana keenya keessa jiru kan nuti itti fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Kanaaf qoricha ofii hin nyaanne naman obaasa yookiin nama nyaachisanii kanaafiyyuu jechuudha. Waan ofii kiyya itti fayyadamu isinillee akka itti fayyadamtanii darbee immoo akka isin amantaniif jechuudha. Akkasiin hamileedhaan yookiin immoo shakkii tokko malee itti fayyadamtaniif ani immoo dibadheetiin isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf rifeensa kiyya yeroo hundumaa bakka lamatti hira jechuudha. Asiin bakka lamatti hira sababiinsaa sababa ijaabaaf natti toluuf jechuudha. Ijaabaa yeroo hedduu bakka lamatti godheetiin akkasumallee filaa gurguddaa haala kanaan filaa gurguddaatti fayyadama jechuudha. Filaa gurguddaatiin haala kanaan filattu. Yoo filaan keessan gurguddatee rifeensi keessan baay'ee hin buqqa'u jechuudha. Akkanumallee zayitii kana yeroo fayyadamtan rifeensi keessan hin buqqa'u baay'inaan jechuudha. Kanaafuu dibadheen itti fayyadameen akka isin itti fayyadamtan isin taasisa. Na wajjin ta'a jechuudha. Egaa zayitiin kiyya har'a kana fakkaatti darbee immoo jechuudha. Bifumti isaatillee akka inni itti namatti tolu dhugaa. Bifa addaa qaba jechuudha. Bifti isaa bifa addaa. Bifumti isaatillee baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Akkasiin xixinneessitanii akkasiin baay'ee tokko jechuudha. Rifeensa ajaa'iba kan ajaa'iba lallaaffisa jechuudha. Baay'ee rifeensi gurraacha adarbe. Rifeensa namaan gurraachessaa, illallaafisaa yeroo hundumaa galgala haala kanaan jechuudha. Galgala rifeensa keessan haala kanaan maasaajii godhaa jechuudha.
Masaajiin dirqama barbaachisaadha. Rifeensa keessan yeroo hundumaa masaajii godhaa jechuudha. Masaajii goonaan rifeensi keessan aktiivii ta'a, sirriitti aktiivii ta'a jechuudha. Yeroo hundumaa haala kanaan masaajii godhaa. Zayitii isaa xiqqeessaatii haala kanaan jalqabaa hanga dhumaatti jechuudha. Akkasitti masaajii godhaa. As qabaatii hundee isaa kana qabdanii akkan hin godhiina. As qabaa. Akkasitti qabaa. Akkasitti fayyadamtu jechuudha. Tokkoon qabaa, tokkoon gadhiisaa. Dhugaa rabbii foolii isaallee akkatti namatti tolu. Baay'ee tokko dassi nama jedha jechuudha. Ani yeroo hundumaa galgala xixiqqeesse haala kanaan dibadha jechuudha. Qarqaraa hanga jalqabaatti. Xixiqqeesse guyyaa baay'ee naga'a. Maaliif mana namaa keessa jirra waan ta'eef jechuudha. Baay'ee isin hin barbaachisu. San booda akkas gootaniit finni gootu jechuudha. Akkasitti rifeensi keessan yeroo gabaabduu keessatti jijjiirama guddaa argachuu ni danda'a jechuudha. Jijjiirama guddaa dhugaa dubbachuuf baay'ee jijjiirama agarsiisa jechuudha. Ani erga kana fayyadamuu jalqabee rifeensi kiyya duraa waan inni fakkaatu kana hin beektu jechuudha. Baay'een keessan akkasittiin galgala jechuudha. Kilaasii kiyya akka hin galeeni gootanii lamatti irraa yeroo hundumaa jechuudha. Ani haala kanaan fayyadama. Sababni ijaaba uffa'uuf jechuudha. Bor narraan beeksisu. Ijaaba kiyya yeroo uffa'e rifeensi kiyya akka hiikamaa ta'e hin beeksisu jechuudha. Akkasii bakka lamatti hirtanii ashamattu yookiin dhahattu jechuudha. Baay'ee namatti tola dhugaa dubbachuuf akka ajaa'ibaa kanatti jijjiirama guddaa tokko irraa argattu jechuudha. Mana keessan keessatti darbee immoo gatiin isaa baay'ee xiqqoo tokko jechuudha. Zayitii onlaayinii irraa bittan gatii isaa haganni guddatu argitaniittu haganni baay'atu garuu as of immoo jechuudha. Faayidaa takka illee hin qabu. Dhugaa faayidaa takka illee hin qabu. Jijjiirama rifeensa keessaniif hin qabu. Kun mana keessatti waan hojjetameef keemikaala hin qabu. Rifeensa keessan hin miidhu. Inni onlaayinii irra zayitii maaliin akka hojjetame illee hin beektan jechuudha. Zayitii nyaataan hojjetame zayitii maaliin akka hojjetame illee hin beektanii jechuudha. So haala kanaan akkaataa kanaatiin jechuudha. Kanallee akkasitti itti fayyadama. Akkasii baay'ee natti qabbanaa dhugaa. Masaajii gochuu akka hin daganne isiniin jedha. Hanga qarqaraatti. Yeroo qabaannaan immoo akkasumatti illee rifeensa keessan masaajii yoo gootan baay'ee bareedaadha jechuudha. Nama viidiyoo waan ani hojjedhuufiin daddafee masaajii godha malee yeroon ati otoo viidiyoon hojjetiin mataa kiyyatti rifeensa kootti zayitii dibu jechuudha. Daqiiqa baay'ee fudhadheen diba. Daqiiqa baay'ee isaa sababiin isaa masaajiin akka aktiivii ta'ee dhiigni keenya illee wal keessa adeemu ni taasisa jechuudha. Kanaaf jennaan yeroo fudhattanii warri viidiyoon hojjenne yeroo fudhattanii rifeensa keessan akka sirriitti wanti gootan sirriitti masaajii gootan
argitanii homaan buqqa'u rifeensi kiyya jechuudha. Baay'een buqqa'u. Bakka 4-5 hirtanii godhachuu dandeessu. Warri hijaaban uffanne bakka 4-5. Fooliin qabu waan tokkoon qabu jechuudha. Wanta tokko foolii tokkoon qabu jechuudha. Baay'een keessan rifeensa keessan erga miicattanii miicaa ka'aatii jechuudha. Erga miicattanii kaa'atanii galgala kilaasii keessa yeroo galtan yeroo boqonnaa fudhattan jechuudha. Haala kanaan dibattanii xiqqeessitanii dibattu yaani. Garmaleen baay'isina mana namaa jirtu waan ta'eef garmalee baay'isuu miti xiqqeessaa diba'aatii hin miicuu isin barbaachisu kun erga miicamee dibattu jechuudha. So kanaaf haala kanaan fayyadamuu dandeessu. Isiniin jedhaa warri immoo viidiyoon kiyya isinitti tole akkasumallee immoo viidiyoo kiyya irraa faayidaa argattan akka like, share, subscribe gootanii anaan immoo na jajjabeessitan isiniin jechuun barbaada. Kunoo haala kanaan rifeensa kiyya shaa godhee bareecha'eetiin jira jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya like, share, subscribe hin dagatiina. Hanga turtii biraan walitti deebinutti nagaan turaa. Isin jaaladhaa lafa nagaa. I love you.